Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa ibsa ejjennoo KFO fi ABO'n tibba kana baasan irratti hundaa'uudhaan ibsa baasee jira. Ibsa baaseenis mootummaa ce'umsaa wanti jedhu Oromiyaa qofa mootummaa ce'umsaa Oromiyaa ijaarra wanti jedhu yoo biyyi nagaa qabaatte bu'aa fida. Bakka biyyi nagaa hin qabnetti inni kun jijjiiramni inni fiduu fi fudhatamni inni qabus hin jiru jedhee jira. Guutuu isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gara Somaaliyaa imaluun hanga yaadame hin milkoofne jedhamee jira. Akka karoora isaatitti wanti inni yaade hedduun osoo hin milkaa'iniif hafuun dhagahamee jira. Imalli isaa gara guddaa mormiidhaa fi mudannoo mormii garaagaraatiin kan guutamedha jedhamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi waraanni mootummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli gaggeessaa jiran itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argatuu beeksisee jira. Guutuu oduu kanaatii fi kan biroollee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjinis wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo marii tibbana ABO'f KFO'n ta'an irratti hundaa'uudhaan ibsa kennee jira. Ibsa kenneen ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa dubbiin mootummaa ce'umsaa jedhu siyaasa gowwoomsati jedhee jira. Jaalmarroo Dirribaa itti aansuudhaan Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyaatti jira. Naannoo Oromiyaa qofatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun nagaa fiduu hin danda'u jedhee jira. Hoogganaan olaanaan ABO Marroo Dirribaa haala yeroo ilaalchisee arraata biyyoolessaa Oromiyaa irratti ibsa laateen dubbiin mootummaa ce'umsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsati jedhee jira. Rakkoon akka guutuu biyyattiitti osoo jiru naannoo Oromiyaa qofatti mootummaa ce'umsaa hundeessuun nagaa fiduun hin danda'u. Mootummaa ce'umsaa hundeessuun osoo danda'ameeyyuu biyyattii keessatti lolli adeemsifamaa osoo jiru Oromiyaan mootummaa ce'umsaa tolfattee nagaa taatee gara dimokiraasiitti ce'uun hin danda'amu jedhee jira. Rakkoo magaalaa Finfinnee, Dirree Dawaa, Moyyaalee, Madda Walaabuu fi kanneen biroofis furuuf dursa nageenyi bu'uu qaba jedhee jira. Kanaan wal qabatee ibsi bahee ture kan yeroo isaa eeggatee miti jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo kan taasisaa jiru gaafiin Oromoo deebii akka argatuuf jedhee jira. Gabaabumatti mootummaan bilisiginnaa ajandaa mootummaa ce'umsaa Oromiyaa keessatti jedhu kana waa sadii fi boca jedhee jira. Tokkoffaa Oromiyaa keessaa deeggarsa dhabuu, lammaffaa sodaa qindoomina humnoota kaabaa, akkasumas sadaffaa waraanni bilisummaa Oromoo humna isaatii ol ta'ee argamuun kan baarage afaan faajjii ittiin uumuu barbaadeeti jedhee jira.